nan arginee fi billaacha maalii dha'ee as fidee jechuu dandeessu waati. Tasuma deemee dhufa beektanii tasuma deemee mana namaa keessa seena kanaafan kolfe jechuudha dhiifama naa godhaa isiniin jechuu barbaada jechuun egaa keessummaadha waan ta'eef keessummaa immoo akka itti simattanii isinuu beektu waan ta'eef Oromoon nama simachuu beeka Oromoon nama kabajuu beeka Oromoon jaalala beeka Oromoon hammataadha saniifiyyuu akka itti na simattanii fi akkasitti na jaallattanii isittu beeka kaasimannaa keessanii isiniin jechuun barbaada egaan kanatti haasuudhaanii warroonni nan beekne warroonni beektanii komentii jalatti barreessaa isiniin jechuun barbaada eenyu akkan ta'e haadha eenyu akkan ta'e komentii jalatti barreessaa warroota nan beekne immoo deebii warra komentii barreessu jalaa argachuu hin dandeessu jechuudha of himuu yookaan immoo maqaa of dha'uu yoo dhiiseyyuu hin jiru maamilli tokko hin dhibdan warroonni beektanii komentii jalatti barreessaa fi deebisaaf isinii jechuun barbaada egaan kanatti haasuudhaanii ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota sorsaatu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa godha galata rabbi baga jiraattanii akkasumas warroonni chaanala kanaaf yookaan immoo sorsaatuudhaaf maatiin taane maatii ta'a jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada mucayyoon kun mucayyoo biyya keessa jirtudha akkasumas immoo mucayyoo haadha daa'imaati isiniin jechuun barbaada kan har'a mana kanatti argamee fi gaaffii tokko natti dhiyeessite gaaffii sanaaf immoo deebiin hunda keessanirra waan jiruufanii isinitti qabadhee dhufe jechuudha sanarraan iyyuu immoo guyyaa afurmoo meeqarqii viidiyoo daladdee hin dhukkubsatti sagalee ishee xiqqishoo sin dhageessisaa jechuudha xiqqishoo hin dhukkuba sadiif sagalee xiqqoo sin dhageessisaa obsaan eeggadhaa isiniin jedha xiqqishoo. Miskinati wallahi hin dhukkuba kan hin dhufee fi waa biraatiif osoo hin taane gaaffii wayinatti dhiyeessite. Gaaffii sana immoo maamila yookaan immoo hordoftootuma kee gaafadhe si deebisa waan jedhamu ittiin ga'e jechuudha sagalee naa deebisuu hin dandeenye baay'ee tokko dhukkubsachaa jirti jechuudha ergi viidiyoo daladdee naannoo guyyaa afuriitti natti fakkaata viidiyoo kanaan dura feetee kiroomii keessaa qabdudha kan isheen gadhiisaa jirtu malee viidiyoo dalaguu danda'an jirtu mucayyoon kun akkuma isin beektan dhukkubsattuudha jechuudha yeroo hundumaayyuu waan isheen dhukkubsattus hin beektu sanarraan immoo kan ka'e immoo garaa baqaffattee deesse jechuudha kanarraan immoo hin qufaati qufaa qabee jira yeroo hundumaayyuu hin dhukkubsatti jechuudha akkuma isin bifa ishee argitanii bifa namaan fakkaatu hedduu baay'ee tokko huqqattee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada rabbii keessanii waaqayyoo keessanii uumaa keessanii akka dandeettii keessaniitti akka afaan keessaniitti du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada rabbiin kadhadhaa fi waaqayyoon kadhadhaa fi isiniin jechuun barbaada mucayyoon kun akkuma beekamu nama jajjabaatudha wallaahi hedduu tokko dinqisiifadhaa hedduu tokko jaalladhallee jechuudha maaliif jennaani jajjabaati jechuudha dhugaa rabbi rakkinaan baay'ee wallaansoo qabdi namni rakkinaan wallaansoo qabu hedduu tokko natti tola jechuudha maaliif jennaani namni tokko jijjiiramuuf yookaan immoo waan tokko irra ga'uudhaaf gaafa waan hundumtiyyuu bitaaf garasiif garanaanii waan tokko si daangessuuf ka'u ati immoo gaafa diddeetti hin qabdu hedduu tokko natti tola namni jajjabaatu walumaa galatti namni hojii hojjetatu namni jajjabaatu baay'ee tokko dasnaa'edha baay'ee tokko natti tolaa jechuudha. Kan inni amma viidiyoo kana dalaguuf jedhee isheen gara waasaappiitiniitu marii kana yookaan immoo yaada kana naa dhiyeessite karaa waasaappiitiniitu yoo akkana ta'e akkam ta'a laata sabboo koo akkaman godha laata wanta kana yaada kana immoo siin mari'achuun barbaade naan jette akka hiriyaa tokkootti akka obboleettii hangafaa tokkoottitu naati mari'attee jennaani. Deebiillee deebisee fi jira garuu hordoftoota isaa dhagaan kan jedhamu utuu isheen hin beekini viidiyoo kana dalagee chaanaalii ishee irratti isheen hin beektu yuutuub isheen harka jira iimeelii isheen harka jira jechuudha gaafa naqee intinii keessa galee laalu adiseensi keessa galee laalu maallaqa ji'a kanaa kan dabarsuufiif qabu hin dabarsinee fi maaliif jennaani viidiyoo irratti hojjechaa hin jirtu namnis viidiyoo ishee daawwachaa hin jiru bi'uun ishee yoo baay'ee tirateetu kuma tokko ga'a. Kuma gaditti immoo saantima irra gabalee hin herregu jechuudha ji'a kanaan kaffallee fi ji'a darbillee akkuma isin argitan iyyuu isheen iyyuu viidiyoo daladdee jirti kaffalee fi jira garuu ji'a kana gaafa deemee adiseensi keessa seenee ilaalu ji'a kana maallaqan dabarsinee fi fakkeenyaaf kan kiyya har'a dabarsee kaasee akkamittiin iimeeliin irra hin galle meeseejiin irra hin galle maallaqan dabarsineef moo rakkoo godhe jedhee gaafa deemee ilaalu maallaqan dabarsineef jechuudha maaliif jennaan sababa isheen viidiyoon dalannee fi hin dhukkubsatti namni san iyyuu immoo viidiyoo isheen daawwatuu fi namni ilaalu bakka namni keenya gaan jiraa miti nama akkas xiqqoo
fuula kana qabu nama xiqqoo qabeenya qabu nama xiqqoo bakka injiraatti biqqi kan jedhu kana ilaalu jaallata malee nama keenya yookaan immoo nama dadhabaa nama xixiqqaa kana yuutuubara xixiqqaa kana namni daawwachuullee hin jaallatu jechuudha. Ijoolleen keenya keessattuu wal guddisuun beektu ijoollee saba biraatu wal guddisa malee ijoolleen keenya Oromoon wal guddisuun hin beektu wal xiqqeessuu wal arrabsuu maal jechuu kana kanadha jechuudha hojiin isaanii hin beektu waan ta'eef koomentiidhaan hamilee namaa cabsuu jabaadhuu namni jedhu hin jiru darbee tokko garraamin hin jira jechuudha. Kanuma anii fi isin beektanii jechuudha. Sanarraanii gaafa na diseensisee keessa dhaqee ilaalu maallaqa ishee xiqqoo jira. Sanii booddee bakka viidiyoo dalaguuf qaba. Bifa viidiyootiin illee deebisuuf hin qaba. Kan hin keessaan deebiseef jedhe sana dhaqee ilaalee fi viidiyoo illee dalagaaf jedhee viidiyoo kana dalaguu dhufee jechuudha. Maallaan jette beektu mucaan koo amma rakkoo guddaa keessa jira jette. Yuutuubiin illee naan ilaalamaan jiru jette. Maalan godha sabboo koo yuutuubiin koos naan ilaalamaan jiru. Namnis nan daawwatu waan hin godhu nabee jireenyis immoo Itoophiyaa keessatti natti cimee jira. Jaarsa koo akkuma argitu kana akkuma innillee na dubbisa akkuma miidiyaa kanarratti argituudha. Kanaafiyyuu furmaata dhabeeti biizaa naaf hojjisiisi sibiran dhufa Saa'uudiin dhufa mucaa koo dhiisee haadha kootti kennadheetanii Saa'uudii dhufee hojii hojjedha. Biizaa naaf hojjisiisi biizaa firiidhaan akka dhufutti jette akka xalabaa osoo hin taane biizaa firiidhaanii amma gaafan biyya kana dhufee biizaa firiidhaan hin dhufanii maallaqas biizaadhaan namaaf ergamu hin beektu hundi keessaniyyuu biizaadhaan nama dhufu bakka firii taatee dhufte jechuun mana madaamii osoo hin taane mana dhuunfaa obboloota kiyya jira achitti bu'ee taragaagee torbee tokko taa'etanii mana dalagaa galee jechuudha. Bakka firii biizaadhaan kan dhuftu firii biizaa kan jedhameef bakka firiidha jechuudha. Uumaa ciqqii tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf ani immoo ji'a 5 booddee galuuf yaada qaba. Saniin booddee biizaa naaf hojjisiisiiti birrii hojjedheensi kaffala homaayyuu hin qabu paaspoortii qaba paaspoortiin koo haaraadha. Hojjedheensi kaffalaati biizaa naaf hojjisiisi bakka amma jirtu kana na galchi anillee na dhufaa naan jettee jennaani. Yaadichi naaf fudhatamuu dide. Maaliif yoo jettanii amma biizaa hojjisiisuu fi nan hojjisiisaaf rakkoo hin qabu ni yoo baay'atee riyaala 3,000 akkas nan gaafatu natti fakkaata waan akkasiitanii yeroo dhufee biizaa kana riyaala birrii Itoophiyaa 100 hin dhufe birrii Itoophiyaa birrii 100 hin dhufe yeroo dhufe jechuudha. Obboleetti kiyya naaf hojjisiisee ittiin dhufe jechuudhaan ammas riyaala 3,000 akkas hin caalu natti fakkaata birrii Itoophiyaa 100 caalaa waan ta'u natti fakkaatu. Isa hojjisiisuu fi nan hojjisiisa iyyuu rakkoo iyyuu hin qabu. Isa daladdee booddee naa deebiste ani birrii waan ittiin godhu hin qabu. Ani karooruma qabsiisee booda gaafan galu hojiirra ittiin oolchuudhaaf waan ta'eef yoon hojjisiiseef homaa rakkina hin qabu. Bakka hin jiru kanas immoo yoo dhuftee galtee bareedaadha. Maaliif jennaan jaarsaaf jaartiidha. Ijoolleen hin jirtu. Haga kana homaan jedhuushu gara gaafa azuumaan jiru malee hojiin hin baay'atu. Sanarraan egaan immoo maal jedheen beektu hin ta'uu hin jedheeni maaliif hin ta'u jedheen beektu garaa baqaffattee jirti. Tokkoffaa namni garaa baqaffatee jiru amma intini gaasii fuuchuuf jira beektanii mana kana amma gaasii fuuchuu jira. Biyya makiinaarraa bishaan buusuu jira. Waan ulfaataa fuuti kun immoo hin ta'u. Sanarraan immoo gaan beektu dhukkuba biraas hin qabdi miti. Maqaasaallee dha'uun barbaadu beektu dhukkuba ishee hin qabdu isallee hin qabdi jechuudha. Innillee baay'ee cinqa yeroo kaan dhugaa viidiyoo ishee nan dhaggeeffadha. Sirriitti itti banee fi biraa deema koomentii utuun hin barreessinni viidiyoo biraatti darbaa silkii baay'ee waan hin qabuuf iyyuu itti banee fi biraa deemaa jechuu akka inni taphatu jedhee jechuudha. Kanaaf iyyuu dhukkuba adda addaa qabdi. Mee maal wayyeessin maal jettan? Ana akka kiyyatti mana kana biizaa waa hundumaa xumuree akka obboleettii kiyyaatti waa hundumaa xumursiisee mana kana galchee ofii mana kana nan ba'aa jechuudha. Mee isin maal jettu hin dhukkubsatti nama garaa baqaffateedha. Dhuguma dandeessi humna iyyuu hin qabdu humni ishee dhumaadha. Kana biraan halkanii guyyaa bakka ardiban qabdu yeroo hundumaa hin dhukkubsatti bakka soomdeema jajjabaatti malee keessaan baay'ee tokko boossee natti mattii jechuudha. Kanaaf iyyuu isin maal jettu haa deemtu biizaa hojjisiisii fi waggaa lamallee hojjetattee haa deebitu jettu moo maal jettu? Mucaa harmee kottan kennaa jette isheen akka yaada isheetiitti. Ani immoo hin ta'uu iyyumatti yuutuubii irraa an kan hin yaadee fi yuutuubii irraa hojii madaamee otuu seeraan yuutuubii guyyaan amma waa hundumaa nan barsiisa waa hundumaallee sirreessaa fi jira. Waa hundumaa barsiisee xumuree yuutuubii kanarraa bakka guyyaatti viidiyoo 2-3 gadhiiste wallaa birrii mana madaamee caalaa kaffala yuutuubii jechuudha. Haga 40,000 haga 50,000 haga 60,000 70,000 isaa olitti iyyuu kaffalaafi jechuudha. YouTube tokkorraa jechuudha.
Kanaafuu isin maal jettan? Hin daawwatu. Otuu isin daawwattanii utuu isin viidiyoo guyyaarra 2-3 gadhiifattee 4 gadhiiftee viidiyoo margite baqa waan margite itti bantanii fi silkii itti babbantanii fi yoo itti hojii madaamii hojjettanii silkii lafa keessanii hojii madaamii hojjettanii maallaqa hin herregaa fi jechuudha. Amma kanatti rakkattu mucayyoon kun biyyaa hin baatu. Kanaaf jennaani meesin maal jettu nama dhukkubsattuudha. Bor deebitee masin rakkifti mucayyoon kuni mana rabaatti dhukkubsattee rakkattee maal jette isinuma rakkistii jechuudha. Kanaafiyyuu jennaani osoo danda'amee biyyatti yuutuubii makana dalagattee jiraattee mucaasee ilaallachaa bakka akkuma isaatti kabbeebsitee inuma jiraattii jechuudha. Abbaan manaasee hojii amma mana rifeensaa hojjetaa miti innillee isa hojjetachaa isheen immoo yuutuubii kana hojjetattee mana isheellee jettu sanallee hin xumurattii jechuudha. Kara qallaalii jechuudha. Dhugaa rabbi amma yuutuubisee ammatu isheen viidiyoo ammaa viidiyoo guyyaatti viidiyoo 2-3-4 gadhiiste dhugaa rabbi sirriitti lakkaa'aafii jechuudha. Maaliif amma toorarra bu'ee fi jira karaarra bu'ee fi jira waan ta'eef sirriitti herregaafii jechuudha. Kanaafiyyuu mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. An qofti yaada kennuufiin homa faayidaan qabu yookaan adeemtuu dhiisii hojjisiisiif biisaa waggama 2 hojjetattee adeebitu ergiisi gaafatte yoo jettanii ittiisoo kennan hojjisiisaaf lakkii immoo dhiisii jajjabeessii waa'ima yuutuubii kanallee barsiisii yuutuubumarraa dalagattuu yoo jettanis rakkoon qabu. Wallaahi amma addana dhuftee birrii olii gaffacaaftee takka maamaa koo jettee takka obboleessa koo jettee takka jaarsa koo jettee takka mucaa koo jettee birrii addana teesse walittuun qabatuuf amma waggaa 2-3tti birrii walittiin qabatuuf ofumaa mucaa isheerraa fagaattee umurii ishee fixxii san immoo dhukkubsatti. Bakka waama dandeessee hojjettu natti hin fakkaatu. Waanuma humna qabdu wayii natti hin fakkaatu jechuudha. Mee sunumtiyyuu asiichi tilmaamaa ilaalaa waama dandeessee hojjetattu natti hin fakkaatu jechuudha. Ana dhugaa rabbi maayyoo dhuftes ammas olii gaffacaafti birrii kana hin keewwattu jechuudha. Abaluu jetti waa tokko walitti hin qabatu. Garuu isa yuutuubii kaarraa dalagattu keewwachaallee hin deemte jechuudha. Amma tokko inni kan mana kiraayee manaasee waan halleellee waciillee yoo jaarsi dandeessee amma tokko homaan jedhu jechuudha. Haga tokko biyya keessa jirti jedhee namni harkasee keessan ilaalu namnillee maatiinillee firrillee isheen kajeeluu jechuudha biyya keessatti jechuudha. Kanaafuu meesi yaada keessan kennadhaa yaada keessan ka'aaf ishee yeroo baay'ee jechuudha isiniin mari'atti obboloota koo hiriyoota kootiin mari'adha akka maatii kiyyaatti isin ilaala jetteetu waan hundumaa isiniin mari'atti jechuudha. Amma viidiyoo dalagaa ijoollee koottani madhaa jennaayini jetteetu dhuftee viidiyoo dalaguun dadhabee naan jette jechuudha. Garaana nyaattee dhugaa rabbi yeroo fayyaa qabdu yeroo maatta'u viidiyoo tokko lamallee numa gadhiifatti guyyaarraa homaan jettu amma immoo ciruma baddee kaleessa gadhiistee ture natti fakkaata viidiyoo guyyaa 4 fe'amee ture naan jette ani wallaahi keessa galeen ilaalu iimeelii ishee jechuudha hojii matti jirti jedhee tan dhiisa malee keessa galee hordofee iyyuu hin ilaalle jechuu yoo rakkoo godhate isheen natti himaa saniin booddee ani hordofu bakka dhugaa rabbi rakkoon godhate akkasumatti dheen dhiisaa isheetu iyyuu natti hime jechuudha akka amma dhukkubsatte jechuudha. Kanaafuu jennaanii yaada kana naan mari'attee baay'ee tokko rakkadhee jira jette isinis mee yaada keessan kennaa fi isiniin jechuun barbaada hiriyoota kiyya akkasumas waan dhaggeeffattanii fi hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada kutaa fi amantii gandaanii waliin qoodinaati maatii ta'aa fi jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Numati wal jabeeffachuu qaba numati wal guddifachuu qaba waan ta'eef naman tuffatinaati naman arrabsinaati sabiskiraayibii godhaa fi jajjabeessaa Oromoo koon isiniin jedha shabakaa madaamii fayyadamtu waan ta'eef waan tokko isinitti hir'isu waan ta'eef waan tokko isiniin dabalu waan tokko isinitti hir'isu jechuudha. Ani isheen daataa fayyadamtu daataa birrii kiyyaan guutee tan nama gargaaraa oola dhugaa rabbii monetaayizeeshinii seera yuutuubii guutu jechuudha. Kanaaf jennaani walitti baay'ina addunyaan kun hin dabarti waan ta'eef waan qabdanii waan beektanii nama bira dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Akka siyaasaa isinitti dheeressuu waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa yoon isinitti balleesse immoo asumarraan dhiifama naa godhaa baay'ee.